namni argatu aadaabatu dhaabate eegana nama san waliin haidatu yoo nama san hin argatin ammoo imaama ammoo rukuu godhe ammoo tini waluma rukuu haa godhu naam inni achi keessa nama nama tokko duubatti harkifatee itti hidhate maal godhate kararraa sun kideedhaan hiree maal sitti himne kana caala akkam godha kararraa qabii kideedhaan hire akkam godha kana caala akkam godhi jetta kararraa qabii jedhamu akkam godha laa hin ta'amoo hin ta'u jechuun kiyya bara gaafin kiyya bar dhaabatee haa eegu aga namni dhufuu jenne hin hidhatini yoo ammooti akka mazhabaa sitti himaa jira bara mazhaba bareeda irratti sii deemaa jiraan beeke naa gala warra addatti illee yoo guute daruuraadha hadiis Abii Bakraa irraa fudhatanii hadiis Abii Bakraa irraa fudhatanii inni alatti ammootiin jilba qabateetiin akka godhataa saffaa seene kunillee ammootiin yoo bootaa dhabe haa hidhatu warra jedhe jira alaa kulli haal dubbiin bareenni keessa maadaama ammootiin namni hin dhufaa beekeen nama haa eegu yoo haga inni ammootiin imaamni jalaa gadin jedhin jedhee olin jedhin shartii kanaan jechu yoo namni dhufin imaama jilbarra wayta jedhe inni illee jilbuma haa qabatu imaam haga sanitti yoo namni dhufiniif yoo dhufe nama sani waliin haa hidhatu nama sana haa eegu amma hoos hin galle naagale ayyee galatoomaa Jamali welu ni moona maal jetta Abdulazizo ni moona ayo ustaz assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh assalamu warahmatullahi wabarakatuh sajirtaati mana baabura jirta laki mali waca jira in callifte chaaf jere na jala no isin dhageeffataa jira lafti illee ramadaana ustaza maalitan lafti illee ramadaana isin dhageeffataa jira jedhe eeni ol na seesisamu maal jette maqaa kana maaliif jette ni moona maqaa asliiti maqaan kiyya Nimoonaa jedhama maqaan paaspoortii kiyyaa immoo Haaruun Jamaal jedhama maqaan Nimoonaa jedhamu paaspoortii baa wayi Nimoonaa si gaafataa wayi biyya alaa waa mazaggabaa jiraan warra biyya alaa waa mazaggabaa jiraa san jedhaan jiru laki maqaan kun maqaa aslii si baafte moo guyyaa keessa si jenne maqaa abbaan kiyya naa baase Masha Allah wayirra dhaabatanii baasan wayirra malee dhaabatanii baasan sirriidha namni akkana maqaa namaan baasu amma maqaa obboleessa kiyyaa tokko jira maqaa lama qabna obboleessa tokkuma qaba ani sheekaa yookaan Abdulatiif asliidha aadatiyyaan naamaas Abdulatiif hin obboleetti aslima waliin dalan tokko ammoo obboleessi kiyya Abdulakiif Umar tokko Habulii jedhaniin Habulii wanni jedhaniin guyyaa keessa jedhanii isaa kanatu ijoollee daa'ima qixxaa yoo harka argen dhiisu habuluk harkaa gata karatti ijoollee xixiqqoon dhiisu habuluk gotee deemu habulii jedhanii isaa santu beektanii jimaa tanallee naanneessa jimaa tanan dhiisu beektanii ummaan tiyya jimaa kana kan nasisimiite habulii kiyya torbaanitti allama godhadhuu jenna ani ammoo tini margaa horii jalaa dhumataa fi malee hin dhiisu jedheen jimaa dhiisaa margaa horii jalaa dhumataa fi malee hin dhiisu Kigala akkasanii wayirra dhaabatee namni maqaa namaa baasa Imrisha assalamu alaikum wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh ustaz Kiya maal jedha wanni jedhu yoo jiraate dhaamsa kaleessa illee akkuma asii deemneen mana biraa mana gurbaadha innee mana kaddaa namni dhufe hin jiru numa dhiibne kumaa kennaan himatee amma Imrisha waan san nurraa dhiisi waan san kaafee hayye hin kaasu kunillee nee rumne ijoolleen tun bareeduma Imrishaan illee nama barate barumsa kaan illee jalaa qabu bareeda so namni akkanaa kuni wal argate ijoollee teenetti gammanna jaartii ammootiin ministeera jaarsaa qabu rabbiin sintaa qabu jaartii ministeera jaarsaa kana muutii gatadhaame ministeera jaarsaa kana gadi baatee ollatti himti jedhan
tokkotu zamana duraanii jedhan wal olla tokko gabaabaa akka kiyyaati namni gabaabaan jeeqinaa bar beekumsallee qaba tokko dheeraa nama dheeraa yookaan maaltu hin qatayya maaltu hin qatayya yookaan qalbii yookaan uffata itti wanni ta'a jiran lola waliin deemte duraan namni lafarratti wal lolu Akauntii baankii gabaabtichi kun galee maal jedheen jaartii ufiitiin bara akka dhiirate saniin jiru lolarraa deessaa jee tuni jaartii wayyaa mootiin oduu sandoo ishii dhiire jaartii taanii itti dhayite bar jaarsi kee akka jedhan sanii miti akka dhaabataa sanii miti akka dhaabataa saniin jiru jetteen dubbii tana dhageettee jaartiin duraanii wayita jaarsi galee kooraan irraa fuuti iliil jetti tuni iliil hin jenne garbuma jiraa fuutee daaka inni kooraa ofirraa fuudhee gale maal jettiin beeytanii waa daaka saanii kee sogeen laal saanii kee sogeen dorrobe martiin kee jigee maal ta'e gombobe yoo laalchaasitu amba fura yoo dheefaasitu amba duraa jette jennaan jettee naada kiyya saanii kiyya sogeen hin qabaanaa dorrobe martiin kiyya hinji isaa naa gombobe anallee yaanni labbee jira wanti maaf hafe dabbeen biraa jedhe dabbe gabaabaa isaa eegaa kiyya wanti maaf hafe dabbeen biraa jedhe abbaan kana dhagee niitiin akkana fida ilma kee akkana gootii dhagee gormaa goromsaa gama gurguruu wanti jira akka inni dheesine lola wanti takkittii bituun goromsaa 40 yaan dura mukkure wanti maaf hafe dabbeen biraa jedhe anallee yaanni labbee jira wanti maaf hafe dabbeen biraa jedhe maal jetta Yurisha Ayyee mammaaksa keessan hiikkadhee jira mammaaksa keessan gartee arsichaa nuu gale akkasuma sirriidha hiikkadhe ka haa taatu rabbi haa guutu hiikkadhu sheekaa roobee wayita inshallah du'aa teessan wallahi ustaza kiyya du'aa teessanii wanni hin taane hin jirtu waamee qallee naa taate wanni ani beeku inshallah an taati nama wallahi waamee qallee du'aa teessan wallahi ana ajaa'ibe an du'aa tana wallahi namni martu warra gara iimo sheeka nuu taate du'aa inni isin yaa taatu ani isin taate chala naa taate ani du'aa yoo mirra ajaa'ibe beeytanii alhamdulillah in gaddarraa riibaate kan inni kudhan gayyam mana leemmanitti mucayyoo takka rabbiin waggaa meeqa badadamtee sibiila asitti diranii warri mana leemman kanii san jirtan sibiila asi keessa kaanii sibiila jaha hayyuu dadhabdee birrii meeqa gaafatanii kaniisa yaa Allah jenne imimmaan bufne alaamaan du'aayitii yaa keebalamuu intalli tun fayyitee dalagaa hajam martu harkaan jedhe ulii sadii jedhutti dhufte mana doktoraa dhaqee hagamii fayyitee naan jedhanii sibiila leena keessaa guranii natsaa kinoo harkaan waa qabadha jette waa dalagadha jette dhuftee himte mana leemmanitti warra jala jirtan wallaahi billaahi sooma afaanii qaba ulii sadii jedhutti sibiila illee fayyite jedhanii keessaa guran harki kiyya akkuma duraawwanii dalaguut dalagale akkuma harka mirgaa kana dalaguut dalagale umata akkuma waan nan dhukkubni waan keessa hin jirre fayyee natsaa alaamaan du'aayitii yaa Allah anarraa keebalamu intalli tun daftee haa fayyite asraa si kadhadhee magriba deebii itti naa kenne yaa rabbi hin bubbulchin jedhe hin jira jetti ilaala jala ramadaan turii ilaalin jira jedhala intala san rabbiin akkasitti warra jala jirta warri kanii san dhageettan du'aayin gabrichaan keebalamti wallaahi waa hedduu rabbi irraa argine kadhannee jira yaa darasa wanni du'aayii jabeessaa isin hin jedhutan akka aduu kanatti rabbi na mul'isa amman kadhadheemi akkuma aduu kanatti argadhe rabbi akkana naaf hin haga rabbi aakiraa sila ganda aakiraa hoo haruma na nyaachisu hedaa kan jedhu takka ammallee hajaan teessan haa taatu hajaan teessan haa taatu maraa rabbi isin haa guutu namni biraa namni na seensaa jedhu jiraan dadhabee of jedhe bakkaan bayaan Ayyee ustaza kiyya wanni an dhaamadhu yoo jiraate hawaasa kiyya warri asirra jirtan fooloo naa deebisaatii sagantaa gartee wayii qaba sagantaa sanirratti akka dhuftan kabajaadhaan isin gaafadha sagantichi ammoo gartee sagantaa keeyriiti sagantaa sanirratti akka na dubbistanii fi obbolummaa bifa obbolummaatiin isin gaafadha fooloo na godhaatii sagantichi waan isin fayyada waan keeyrii isinii qabaati waan ajrii isii qaba waan guyyoota kurnan kana keessatti waan gartee dhugumatti sawwaamni isaa fagoo
khayriin isaa fagooti follow na godhaati yeroo mana banadhee na hordofaadha hadda galgala magriibarraa dhufa warroonni gartee yaada sanarraa qoodamtanillee nama takka lama haga nama shaniin geettanii inshallah muraada rabbiin nurraa haa gahu follow na godhaa follow na deebisaadha saganticha asitti dubbachuu osoo hin taane manuma kiyyatti dhimma islaamummaati dhimma wolooma dhimma gartee nama gartee rabbitti amane bira dhaabatuuti karaa kanaan isin gaafadha mana ustaaz Sheekaa Roobeetii fayyadamuudhaani follow na godhaati dhufa khayrii yoo feetan jecha akkasuma du'aayin ustaaz Sheekaa Roobee wallahi mallattoodhaan adada mana kiyya dhufanii du'aayii namaa godhaniin nama gartee isaanitti du'aayii naa deeffadhu naan jedhuun du'aayii itti deeffadhee fi nama meeqa subhaanallahi ani kana lama jedhee hin himu waan hedduu arge waan hedduu du'aayii isaanii tanarra mataa kiyyarraa jecha mataa kiyyarratti du'aayiin isaanii isaan naa godhan wallahi guyyaa muraasa keessatti waan itti milkaa'e arge akkasi warri jala kana dhuftan du'aayii irraa fudha du'aayiin gartee rabbiin nama irraa fuudhutu jira subhaanallahi rabbiin haga fedha ulamaa illee ta'e illee haa ta'u nama rabbiin kun jala dhagahu jira rabbitu isin jala dhagahe alhamdulillah ulfaadhaa galatoomaa akkasii magriiba irratti wal argina Ustaz bakka illee bu'aa ijoollee biraatti irraa waa takkitti hojjaa sin gaafadhee boo sheek ustaz. Homaan gaafatiin hawwituutiyya. Homaa takkanan gaafatiin dadhabee jira. Tamam kanas. Inshallah gidee biraa isin gaafadhee jawaa himaa rukuu irratti iyyuu xiqqoo isii. Rukuu No la. Jechuun nama fakkeenyaaf yeroo rukuu bu'utti yoo du'aayii tana jedhee jechuudha Allahumma inna as'aluka husnal kaatima Allahumma yaa muqallibal qalbi sabbit qalbi adani waan akkana kana yoo jedhe rakkoo qaba rukuu hunda keessatti jechuudha. Allahumma yaa muqallibal qalbi qalbi jechuun eela jechuudha qilee jechuudha. Qileettuuf nagaa jirta. Wallahi qileettuuf nagaa jirta. Allahumma yaa muqallibal qalbi. Allahumma yaa muqallibal la jechuun Qulub jadi kalibi miti kalibi yo jette eela tu nagaa jirta. Sabbit qalbi ala diinika yani dogongora haasaa kiyarraa. Allahumma yaa muqallibal qulub sabbit qalbi ala diiniki jammali. Ali qalbi badri dayte eela badri. Rabbi ammoo eela gaggara galchuu itti gaggara nagarchi jechuudha. Jari dhiifama garuu waan ta'u miti rees rukuu hundarratti akkas jedhani Allahumma maana isaa qabu الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة يكسر. maana isaa qabu katorkite gama maanaati. Rabbi eela gaggara galchuu eelatti gaggara nagalchuu jechuudha. لا إله إلا الله محمد رسول الله. Duuti maal ta'e? Namni balaa ofirra kanata. Kanaaf wayita quraanni karaamullee wayita quraanni karaamullee namni keenya beeytanii akkanumatti faatihaa karaanii quraana imaama qara'u. Rafee bininni jedhee booya. Ufanni imaamni kan irra jiru waa eedii dubartii dubbata quraan. Binnin booya. Bakka eedii dubartii dubbattutti booya. Waa eedii dubartii dubbata. Bininni jedhee irruma keessa booya. Maal jettamee amma kana? Jedhi ati rakkoon qabuuti garuun labsiin ta dhufte subhaana rabbi alazim jechuutti fa'azimu rabbiin guddisaa jechuu jira kadhaa jechuun illee du'aayaa ta du'aayii illee ni kadha garuu du'aayiin sun du'aayii rasuula irraa dhufte ta'uu qabu. اللهم إنا أسألك حسن الخاتمة ليس دين تنيروه هندن جدا ركوع كسبتي سجود كسجد ركوع كسجد نعم سجود كسجد لا لا سجود كسجد ركوع كسجد رفت رسول ربي إرى أرقم تجير أنا تنجري أما يا الله ما يا مقلب القلوب مالي كتير تبان سجود كسجد سجود إيه شو ما تجي أمر سجود أما ركوع موت تنين عظيم وجهك جرا قديس ربي سبحان ربي العظيم جدا غرو دعاء رسول الله دفت ركوع كيستي نجرتي سن قرات مالي تنا ايتدي اسيتين جدي سجود كيستي جديدان لا انا لا سجود ما كيستي جدا بر استاذ سجود انا لا سجود ما كيستي جدا بر ركوع مدي سجود ما كيستي جدي ونيتيا ان شاء الله سجود كيستي جدي جزاك الله قالتهم اي irraa ba'uu feetanii मैं उस्ताद gaafii asii gaafatanii warri wabihamdihi itti dabale yoo jedhan mee muutii kadhadha warri wabihamdihi subhaana rabbi alazim wabihamdihi itti qaraatan